wangeelota wal fakkaatan kan jedhaman waliin ilaalla. Wangeelota arfan waliin ilaalla jechuudha. Sinoptikiin isaanidha. Kanaaf wangeelonni kun waan isaan walitti fakkaatan waan isaatti garagar ta'an kan ilaallu. Akkuma beekamu dubbii Waaqayyoo keessatti wangeelonni arfan akkamitti akka barreeffamanii fi haalota isaanii keessatti kan ilaallu ta'a. Kanaaf wangeela jechuun maal jechuu akka ta'e, sagalee misiraachoo jechuun immoo maal akka ta'e, sagalee misiraachoo kana kanneen jedhaman immoo keessaa tokko tokko akkuma yaadatti ilaalaatii adeemna. Waaqayyoo ayyaana isaa nu baay'isee amma danda'amaa ta'e waliin adeemna jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa sagalee misiraachoo, sagalee dubbii Waaqayyoo, sagalee eenyumaa kan hin taanedha waan ta'eef hubannaan akkasiin hordoftan jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Akkuma beekamu sagaleen kun sagalee misiraachooti jennee kan ilaalu kanaafidha. Boqonnaa Maarqos boqonnaa 1:1 yoo ilaaltanii kun jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedha. Macaafni ilma ergamaa koo isa karaa siif qopheessu siif duranan ergaa hin jedha. Macaafa Yesuus raajicha, macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti kan barreeffame sana jechuudha. Kanaaf waa'ee wangeelota kanaa, waa'ee kutaawwan kanaa ilaalla. Egaa akkuma beektan macaafni qulqulluun keenya macaafota 66 kana keessaati kutaawwan garaagaraa keessatti ilaalamaa kan dhufan jiru, ilaalaa kan dhufne, walirraa baraas kan dhufne, akkasuma barsiisonni kan biroo isin barsiisaa akka turan amantii guutuun qaba. Egaa keessumaa yoo ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 fa'aa gaafa dhaqnee ilaallu sagalee Waaqayyoo kuni akkasitti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufateedha. Ulfina isaas isa ayyaana fi dhugaadhaan guutes arginee ulfinni isaas isa ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu tureedha. Sagalichi jalqaba Waaqayyo bira ture, sagalichi Waaqayyo ture kan jedhu immoo boqonnaa 1 irraati, lakkoofsa 1 irraa kaatanii dubbisuu dandeessu. Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 22-21 gaafa dhaqxan immoo Waaqayyo nuuf jedhee cubbamaa akka isa godhee kutaa kanarraati in argitu. Yeroo baay'ee kutaawwan kun in dubbifamu, eessatti iyyuu hin beekamu. Nan dubbisa Qorontos isa 2ffaa boqonnaa 5 lakkoofsi 21. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelaa Waaqayyo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraadha. Waaqayyo namoota fayyisuuf jedhee dhala namaaf jedhee cubbamaa isa godheeraadha. Cubbamaa kan akka inni ta'u godhee gara biyya lafaa kanaa dhufee cubbuudhaan kan guute, jireenya cubbuu keessatti kan nu baasee Waaqayyoo karaa mucaasaa gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e kutaawwan kun dubbatu jechuudha. Kanaaf waa'ee wangeelotaa kuni sagalee misiraachoo gaafa jennu, sagalee dhugaa gaafa jennu, namoota bilisa baasuudhaaf fi walaba baasuudhaaf, cubbuu jalaa baasuuf jedhee Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti akka inni ergee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraati dhaqnee dubbisuu dandeenya. Akkuma beekamu wangeela Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsa 12 illee gaafa dubbistan maal jedha? Hamma isa simatanii fi immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif haaboo isaaniif kenneedha. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Warra isaatti amanan, warra ijoollee isaa ta'aniif kanaaf warra kan isaa ta'anitti Waaqayyoo amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif haboo isaaniif kenneedha. Sagaleen misiraachoo kuni haboo nuu kenne. Haboo maalii? Haboo mucummaa nuu kenne. Haboo maalii? Haboo garbummaa jalaa ittiin baanee jireenya gooftaadhaaf malu keessa akka nuti jiraannuu fi haboo kana nuu kenne jechuudha. Kanaaf wangeelli kun maaliif gara biyya lafaa dhufe yoo jennee dubbiin Waaqayyoo kuni ergi gara biyya lafaatti dhufeeti immoo wangeela Maatewos boqonnaa 28:19-30 gaafa dubbistan immoo Waaqayyoo tokkicha ilma isaa kana ergi gara biyya lafaatti ergee mucaan isaa kun gooftaa Yesuus Kiristoos immoo ergama kana bartoota isaatiif kennee akkamitti akka inni deeme argitu jechuudha. Dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, wangeela kana uumama hundumatti lallabaa, cuuphaa, barsiisaa, duuka buutuu koo godhaa jedheetu akkatti gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota kanatti ergama kanatti kennee argina jechuudha. Egaa wangeelonni kun arfan yeroo kamiyyuu bartoota 12 keessaa kanneen turan Maatewos fi Yohaannis jireenya Kiristoos ilaaluuf isaanii irraa darbee barumsa inni barsiisaa tures hordofaniiru.
Kanneeni kaanis yoo wajjin turanii keessumaa Yohaannis Gooftaa Yesuus Kiristoos itti maxxanee bartuu keessa itti maxxanee waan Gooftaa Yesuus godhu akka inni ilaalaa ture argitu. Maarqosii fi Luqaasis barreessuu kan danda'an ergaa Kiristoos ol fudhatamee booddee bartoota isaa wajjin ta'uudhaan keessumaa Luqaas odeeffatee akka inni barreessee seenawwan garaagaraa irraa hin argattu. Seenawwan garaagaraa irraa hin argattu. Maatiyoos idda dhaloota Gooftaa Yesuus akka inni barreessee baay'een keenya kutaadhuma macaafa qulqulluu kanarraati argachuu dandeenya jechuudha. Egaa firoota koo kutaawwan kana gara kutaa 3-4tti qoonneeti kan waliin ilaaluu yaallu sa'aatiiwwan qabnu keessatti yeroo waaqayyo nu laatu keessatti waliin ilaalla. Inni jalqabaa seensaa wangeelota arfanii kana gaafa jalqabnu wangeelonni akkamitti caafaman kan jedhu wajjin ilaalla. Isa jalqabaa wangeelonni kun yookaan kutaawwan wangeelaa nuti kaafnu kun akkamitti caafaman akkamitti barreeffaman yaadota kana wajjin ilaalaa jiru. Yaada seensa nuti waliin wangeelota irratti dhiyeessinu keessatti yaadolee ijoo 4 xiinxalla. Jalqabaa wangeela amala barreeffama isaaniin ilaalla. Lammaffaa waldaa kiristaanaa keessatti bakka isaan qaban ilaalla. Sadaffaa wangeelota kana gidduutti tokkummaa jiru ilaalla. Arfaffaatti immoo inni tokko isa kan irra haala ittiin adda ta'e ilaalla jechuudha. Haala barreeffama isaaniin haa eegallu. Amma haala barreeffama isaanii kontekstii isaan ittiin barreeffama sana dhaabanne gaafa amala barreeffama kutaawwan kanaa ilaalla jechuudha. Amala barreeffama isaanii yeroo hedduu barreeffama tokko yommuu dubbistan yookaan yeroo dubbisnu keessatti haalota yookaan ayidooloojii garaagaraa arguu dandeenya. Barreeffamichi amala barreeffama akkamii akka qabu yaada muraasa hin qabaanna ta'a. Fakkeenyaaf kutaan kun yookaan kitaabni abalu barreesse kun kutaa akkasii qabaachuu danda'a jennee xiinsaga yookaan wantoota yaada rimee mataa keenyaa kaasuu hin dandeenya jechuudha. Kunis akkamitti akka dubbisuu fi waan dubbisne irraas maal akka fakkaatu yookaan akkaataa fayyadama kutaa sanaa irra dhaabbannee haala barreeffama sanaa kuni kanadha jechuudhaaf waan dandeessu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama asoosamaa dubbista yoo taate seenaa dhugaa gootee yaaduudhaan asoosama tokko yeroo dubbistu barreeffamni kuni seenaa dhugaadha jechuudhaan dogongora hojjechuu hin qabdu. Fakkeenyaaf asoosama jechuun maal jechuudha? Asoosama sana keessatti wanti barreeffamu nama ta'e tokkotu seenaa ta'e seenessuuf jedhee seenaan akkanaa jiraachuu danda'a jedhee seenessaa jira waan ta'eef dhugaadha jettee waan dubbisan dhaabattee dogongora addaa uumuu irraa of eeggachuu qabda jechuudha. Yookiin seenaa gaggabaaboo dubbista yoo ta'e akka asoosama wal duraa duubaa qabutti fudhachuu hin qabdu. Kanaafuu wanti nuti dubbisnu barreeffama akkamitti akka ta'e fi haala akkamiin akka walitti qabame hubachuun nurra jiraata. Barreeffamni kun haala barreeffama wangeelota karaa lama ilaalla. Innis jalqabaa akaakuu wangeela kanaa jechuun waan hunda kan qabatu hamala barreeffama isaanii jechuudha. Inni lammaffaan dhugaa kan ta'e seenaa isaan kaa'anidha. Dursinee akaakuu wangeelota sanaa arfanii baruun immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf akaakuu barreeffama tokko jechuudha. Akkuma waliigalaatti kunis gara kamitti akka ramadaman kan murteessudha. Akaakuu barreeffama boca barreeffama yookaan ibsa isaanii haala dubbii isaanii fi itti fayyadama afaaniin adda ta'uu garaagarummaa qabaachuu danda'aniif jechuudha. Akaakuu hedduu kan qabate waan garaagaraa kan qabate jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf kakuu moofaa keessatti seenaa daawwit kan seenessan macaafonni jiru. Akaakuu biroon immoo akka faarsaa daawwit bifa walaloon kan qabanidha. Fakkeenyaaf seenaa daawwitii achi dudduubatti deebinee macaafota seenaa baraa keessatti macaafota garaagaraa keessatti macaafota moototaa keessatti achi deebinee akka itti seeneffamee fi as gaafa deebinu immoo faarfannaa dhumti daawwit immoo faarfannaa isaa keessatti bifa walalootiin akka inni dhiyaate argina. Kanaaf konseptiin ittiin dhiyaate achitti bifa barreeffamaatiin yoo dhiyaate gaafa as deebinu immoo bifa faarfannaatiin dhiyaateera waan ta'eef kanneen kana sirriitti ija tasgabbii qabuun ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kitaaba tokko gaafa dubbisnu. Kanaaf wangeelota kana gaafa dubbisnu qabiyyee isaan ittiin barreeffaman beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kaan ammoo bifa xalayaan kan barreeffaman jiru. Xalayaadhaan kan barreeffaman. Kaan ammoo bifa raajitiin kan barreeffaman jiru. Ergaawwan darbaan hunda gara
karaa yookaan karaa booddeetti bifa garaagaraatiin dudduubatti deebi'anii xalaa sana dubbisuudhaan xalaa sana dhaabbatanii xalaa biraa barreessuudhaan seenaa tokkorra dhaabbatanii seenaa tokko biraa seenessuudhaan kan barraa'an waan jiranii fi kanneen sana bifa hubannaa qabuun ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Wangeelonni akkamitti ergaa isaanii akka dabarsan hubachuuf akaakuu isaanii sadarkaa alee garaagaraatti qoodanii ilaaluun danda'ama. Jalqaba wangeelonni akka seenaa tokko seenessanitti odeeffannoo dimshaashaa jechoota fakkeenyaaf Giriikidhaan Roomadhaan haala kam isaa biyya kam akka ta'an kun afaan kamiin akka barraa'anii aayidooloojii kam keessa dhaabbatanii akka isaan barraa'an ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haala itti seenaa ibsaniin wal bira qabna. Wangeelonni kun seenaa macaafota kakuu moofaa waliin wal bira qabna. Akkamitti barreeffaman gaafa jennu macaafni kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti akkamittiin kakuu moofan waa'ee eenyu haasa. Kitaabni qulqulluun seera uumamaa irraa kaasanii hundumti isaanii gara kamitti ilaalchisu gara Yesuus Kiristoositti ilaalchisu. Xiyyeeffannoon isaanii gara Gooftaa Yesuusitti waan ta'eef seenaa macaafa qulqulluu keessatti wantoonni barreeffaman hundumti isaanii gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti waan agarsiisaniif macaafa kakuu moofaa gaafa dubbisnu gara kakuu haaraatti akka isaan agarsiisan gara Yesuus Kiristoositti akka isaan argisiisan ilaaluun barbaachisa. Seenaawwan namoota durii kan nuti itti himnu yoo ta'u bara isaanitti wantoonni seenaa bara durii keessatti barreeffaman suni wangeelonni sadarkaa jalqabaatti waa'ee Yesuus seenessan sun waa'ee gara kamitti akka isaan seenessan ilaaluun baay'ee murteessa. Kanaaf nuti seenaa tokko gaafa dubbisnu seenaan tokko gaafa barraa'u seenaa gaariin hin barraa'a seenaa amaanis hin barraa'a waan ta'eef waan tokko yeroo seenessinu ilaallee waan tokko murteessuudhaaf wanti seenaadhaan bade al tokko sirreessuudhaaf rakkatama waan ta'eef kanneen sana baay'ee tasgabbaa'anii ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Seenaa jireenya Giriikoo Roomaan warra jedhaman keessatti dhiigni tokko wangeelonni haala barreeffamaan Giriikoo Roomaan hordofuun seenaa jiruu dhiyeessu. Yaada jedhu kaasu. Wangeelota Giriikoo Roomaan gidduu wal bira qabuun sadarkaa lamman dhiyeessina. Jalqaba irratti wal fakkii isaan gidduu jiru ilaallaa. Achi booda immoo garaagarummaa jiru muraasa isaanii ilaaluun hin danda'amaa jiru. Wal fakkii isaanii yommuu ilaallu seenaan jireenyaa nama dhuunfaa seenaan namoota beekamoo irraa deddeebii yoo seenessan illee kanneen Giriikoo Roomaan haala addaa ta'een ol kaasee mul'isan. Kana jechuun Giriikoo Roomaan haalli barreeffama isaa hirmaattota jiran keessaa isa qooda guddaa qabu adda ibsaa jechuudha. Yaada hirmaataa isa ijoo ol guddisuun mul'isa. Gocha isaa hunda dhalootatti akka darbuuf taasisa. Wangeelonni karaa kanaa Giriikoo Roomaa waliin wal fakkii qabu. Itti dabaluunis wangeelonni Maatewos fi Luqaas seenaa dhaloota Yesuus kan of keessatti qabatan yoo ta'u, arfan isaanii immoo waa'ee du'aa Yesuus yeroo ibsan argina jechuudha. Kana jechuun maal Giriikoo Roomaan seenaa dhalootatti darbu kana jechuun fakkeenyaaf akka siidaatti wantoonni ta'an seenaa dhalootarraa dhalootatti darbu seenessanii darba waan ta'aniif wangeelonni fakkeenya Maatewosii fi Luqaas edda dhaloota Gooftaa Yesuus yeroo seenessanii dhaloonni irra jirru kun sanarraatii fuudhate jechuudha kan seenessun. Waggoota 2000 dura kan barraa'e wantoota 2000 dura ta'e kana irra deebinee kan seenessaa nuti jiraannuufis kanaaf jechuudha akkasitti hubatamuutu irra jiraata. Yeroo seenaa tokko kaasnu seenaan kun dhalootatti darba. Kanaaf wangeelli bara kamittiyyuu namni wangeela kana jijjiiree riisaayikil godhe hin jiru. Tarii aardi koppiinsaa yeroo dulloomu namni kan biraa immoo maashiniin deebi'ee haaraadhaan kan biraa maxxanfamarraa kan hafate jechoota isaa kontentii isaa haalota garaagaraa isaa keessatti namni falaasama ofii isaatti dabaluu kan hin dandeenye. Kanaaf seenaan macaafa qulqulluu akka seenaa kan biraa namoonni tokko yookaan falaasfaan tokko ka'ee nan sirreessaa iddoo kanatti dogongora qaba jedhee ija jabaachuu hin danda'u jechuudha. Ija jabaachuu hin danda'u. Egaa gaafa kana ilaallu nutis seenaa ara dubbisnu yookaan seenaa nuti ara ilaallu kuni wangeelonni kuni duraa fi duubaan wantoota akka isaan itti ibsan ilaaluun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaan tajaajila cuuphaa eegala. Achi qabuun isaa immoo
gidirfamuu isaa, fannifamuu isaa, du'uu isaa, awwaalamuu isaa fi du'aa ka'uu isaa argina. Wangeelotni yoo duraa duubaan gochaa jiran qo'annee haalonni teessuma isaaniillee wantoota seenessan kanaaf bu'uuraa jechuudha. Walumaa galatti seenaan nama dhuunfaa bara durii seenaa afaanin yookaan barreeffamaan taa'an sirriitti qorachuu fi eeguu irratti kan xiyyeeffatu dha jechuudha. Maaliif seenaa achi asasee dhufee jechuudha malee callifamee akkasumatti akkuma namni tokko intilitti kaasamte jechuudha. Akka fakkeenyatti bara 46 hanga bara 120 dhaloota Kiristoosiin booda barreessaa beekamaan Piluutiraatik kan dubbate argina. Piluutiraatik barreessan nama Giriikii yoo ta'u barreeffama isaa kana barreessee yeroo wangeelonni barreeffama wajjin kan wal fakkaatu. Kunis naannoo bara 70 dhaloota Kiristoosiin booda hojii isaa kan eegalu waa'ee Siiseeroo jireenya isaa yoo ta'u waa'ee maatii Siiseeroo yommuu barreessu seenaa abbaa Siiseeroo argachuuf odeeffannoo daangeffamaa akka ta'e dubbateera. Haala bal'inaa qabuun yommuu ilaallu wangeelonni kan barreeffaman hojii isaa kan eegalu waa'ee Siiseeroo jireenya isaa yoo ta'u waa'ee maatii Siiseeroo yommuu barreessu seenaa abbaa Siiseeroo argachuuf haalota garaagaraatiin dhamaatiin godhamu sun salphaan ture jechuudha. Wangeelli waan jajjabeessee jireenya keenya Giriikoo Roomaa warra amma sila kaafne armaa walitti kaafne suni wantoota toora qabu, wantoota jireenya namaa irratti hundaa'u seenaan nama tokkollee akka inni gara fuulduraatti itti fufuu fi barreeffamni jalqaba taa'e tokko hin murteessaa jechuudha. Kanaaf wangeelli keenya seenaa dhalootaa dhalootatti darbu humni fayyisuusaa, humni hojjechuusaa, humni guyyaa tokko dhaggeeffatamuusaa utuu hin irratiin kanarra ga'e jechuudha. Garaagarummaa isaa yommuu ilaallu Giriikoo Roomaa garaagarummaan isaan qaban hedduu caqasuu yoo danda'amellee sadi qofa irratti xiyyeeffanna. Jalqaba irratti yaadamee kan caafameen yoo ilaalame haala barreeffama warra Giriikoo Roomaan irraa addadha. Seenaan nama dhuunfaa bara duriitti kan barreeffamee dubbifamu namoota hedduu biratti yoo ta'u wangeelonni garuu kan barreeffameef waldaa kiristaanaaf yeroo sana turteef haalli barreeffama seenaa agam illee yoo wal fakkaate waldaa kiristaanaa keessatti dhimma amantiif hojiirra akka oolaniif wangeelonni kan barreeffaman. Hubadhaa asitti. Seenaan nama tokko yookaan seenaan barreeffama Giriikoo Roomaan turan suni yeroo barreeffamanii seenaa nama tokko yoo seenessan nama tokkoof yoo barraa'anii seenaan macaafa qulqulluu wangeelotaa garuu waldaa kiristaanaa yeroo sana turee barreeffame jechuudha. Waldaa kiristaanaa yeroo sana turtee barreeffame. Inni biraanii bu'aa wangeelonni kanneen barreeffamoota biroo irraa adda ta'u barreeffama Giriikoo Roomaa keessatti qooda fudhatan ijoof iddoo guddaa kennuun ibsu. Haala kamiin illee seenaan Yesuus haala Giriikoo Roomaa yoo wal fakkaate wangeelonni xiyyeeffannoo addaa qabu. Yesuus fakkaatti kan hin qabne ta'uu isaa irratti xiyyeeffannoo kennu. Inni Waaqayyoon kan nu barsiise. Fayyisaa fakkaatti hin qabne. Jireenya bara baraa kan nu kenna. Waaqayyo isa dhugaa akka inni ta'e macaafni qulqulluun kan kaa'u jechuudha. Malee akka seenaa biyya tokko keessatti kaa'ame sanaati jechuudha. Inni kan biraani seenaan Giriikoo Roomaa fedhii fi jireenya namootaa irratti ibsa kenna. Wangeelonni garuu haadan Yihuudootaa keessatti dhiibban kakuu moofaa kan keessatti calaqqisudha. Kunis dhiibban addaa Giriikotaa waan irra jiruuf fakkaata. Wangeelli Luqaas irratti dhugaan jiru mul'ateera. Yeroo goolabnu wangeelonnii fi haala barreeffama Giriikoo Roomaa gidduu caqasuun kan danda'amu fakkiin jira. Walfakkiin kun yeroo wangeelonni hiiknuu fi ifoo mataa isaanii maddisiisnu garaagarummaa isaan gidduu jiru ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Seenaa macaafa qulqulluu keessatti egaa wangeelli haala seenessuu isaatiin barreeffama Giriikoo Roomaan akkuma wal fakkaatan barreeffamtoota kakuu moofaa wajjinis hedduu wal fakkii qabu. Kunis wanta nu ajaa'ibsiisu
hin qabu. Seenaa macaafota kakuu moofaa barreessitoonni wangeelota caqasaa turan yeroo tokkoon barreeffama wangeela kakuu moofaa caqasu jechuudha. Kanaaf wantoonni gara sirraasisee dhufan sun akka seenaatti wantoonni ta'an jiru jechuudha. Wantoonni ta'an. Barsiisonni wangeelotaa fi barsiistonni kakuu moofaa kaayyoo wal fakkaatuun kan barreessan yoo ta'u, lammanuu kakuu waaqayyoo saba isaa ofitti araarsuuf gale kaa'u. Fakkeenyaaf seenaan seera ba'uu boqonnaa 1 hanga 19 irraa seenaa boqonnaawwan 20 hanga 24 jiraniif bu'uuradha. Kaayyoon kun immoo seeraa ba'uu 24:8 irrattis ifaa mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf Iyyaasuun boqonnaa 1 hanga 23 kan jiran seenaan macaafa qulqulluu kakuu moofaa Iyyaasuun boqonnaa 24 irra jiruuf bu'uura turan. Akkasumas kanneen macaafa qulqulluu abbootii firdiif Saamu'eel keessa turan Saamu'eel lammaffaa tokkoffaa keessa turan boqonnaa 7 kakuu Daawitiif galameef bu'uura turan. Haala wal fakkaatuun kakuu karaa Yesuus Kiristoos bu'uureffameen wangeelonni bu'uura turan Luqaas 22 irratti kan caafamee fi ba'uu 24:8 irratti kan jiru wal bira qabuun ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Akaakuu wangeelotaa ergaalee seenaa Yesuus seenessuu isaaniif dhugaan waan jiruun kanadha. Egaati amanamummaadhaan dubbii waaqayyoo kana keessatti wantoota jiran ilaalaa deemuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kanaaf seenaawwan gara sirraa asasee dhufan sun sirriitti beekamuu qabu jechuudha. Macaafni qulqulluun bu'uura mataa isaa danda'e qaba. Baroota seenaa keessatti barsiistota seenaa amanamoo fi amanamoo hin taane gidduutti burqaawwan amanamoo fi amanamoo hin taane gidduuttis garaagarummaan mul'achaa tureera. Amma gaafinnuun eeggatu barsiistonni wangeelotaa arfanii waa'ee Yesuus kan caafan amanamoo miti kan jedhudha. Bara keenya keessattis madaalli nuti qabnu kan isaan hordofaa irraa adda kan ta'e yoo ta'e illee Maatiyos, Maarqos, Luqaas fi Yohaannis waa'ee Yesuus caafuuf burqaa amanamaa akka qabu turan. Odeeffannoo sirriin jira. Wangeelonni amanamoo ta'uuf odeeffannoo hedduun jiraatanis kanneen murtaa'an irratti xiyyeeffanna. Carraa odeeffannoo argachuu. Jalqaba irratti barreessitoonni wangeelaa odeeffannoo gabaasaniif odeeffannoo argachuu carraa qaba turan akka yeroo har'aa bara duriis barreessitoonni amanamoon burqaa isaanii murteessaa ture. Yeroo tokko duubatti deebinee nama Roomaa kan seenaa barreessu haa ilaallu. Fakkeenyaaf duubatti deebinee waa yaadachuuf jechuudha. Seenessaan seenaa Dimoositeensi irratti caafen barreessaa seenaa tokko irraa wanta eegamu wantoota bu'uuraa kaa'eera. Namni tokko seenaa barreessuu yeroo barbaadutti hunda duraa fi hundaa olitti kitaabilee adda addaa argachuutu irraa eegama. Maaliif ragaa tokko gaafa tokko waan tokko barreessuudhaaf kaatu ragaa qabatamaa tokko sirriitti argachuu irra jiraata waan ta'eef dhimmoota garaagaraaf odeeffannoo qabaachuu qabda. Barreessa waan hambisee ammoo afaaniin gaafatu irraa eegama. Fakkeenyaaf wanta barreessaa kitaaba sanarraa dubbiste ragaa kitaaba sanarraa dhabdee nama kitaaba sana barreessee maaliif bu'uura tokkorra dhaabbatee waan barreesseef waa'ee kitaaba sanaa wal qabatu gaafachuu dandeessa. Kana gochuun yoo dhaabaatte hojii isatti aanu keessatti gufuu karaa adda addaatiin si mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojii wangeelaa tokko kitaaba tokko gaafa barreessitu ragaan qabatamaan tokko jiraachuutu irra jiraataa jechuudha. Keessumaa yeroo waan kana goonnuti wangeelonni kanneen barreessan jireenya Yesuusiif ofii isaaniitiif dhugaa baatota ijaati yookaan hamma warra Yesuus Kiristoos wajjin turan sana jechuudha. Kaan isaanii kanneen Yesuus wajjin turan wajjin hiriyyummaa kan qaban walitti dhufeenya cimaa kan qaban. Maatewos fi Yohaannis duuka buutota Yesuus hanga ta'anitti kan gabaasan isa wajjiniin ta'anii waan argan maradha. Maarqos immoo Phexros waliin walitti dhiyeenya cimaa kan qabu ture. Jireenya isaa jijjiiramee odeeffannoo ga'aas qabatee kan caafe. Kana jechuun maal jechuudha? Maarqos Phexros wajjiniin rileeshinii inni qabu, walitti dhufeenya inni qabu, iccitii waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatee barreesse. Akkasumas Luqaas immoo Phaawulos wajjiniin deemaa kan ture. Wangeela isaa fi odeeffannoo ga'aa argachuuf carraa argateera.
carraa argateera. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiitti dubbisuu dandeenya. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiitti dubbisuudha dandeenya. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teoofilos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqaban duukaa turan ija isaaniitiin kan argan dubbifachiises kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate jedha. Kana jechuun warri yeroo sana turanidha la. Luqaastu jedhama. Yaa ulfaataa jaallatamaa Teoofilos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatamaa jiru kana jechuun hojiin hojjetamaa jiru kuni namoota yeroo sana turan irraatidha Luqaastu. Inni kan biraanii wangeelonni amanamummaa isaanii sadarkaa ifa ta'een mul'ateera. Bara duriitti seenaa gaariin yommuu caafamu barreessitoonni barreeffama sana keessatti ifa yookaan kallattii dhugaa ta'e waan ta'e kaa'uudhaan kaa'anii darbaniiru waan ta'eef akkasitti hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa dubbii Waaqayyoo Maatiyos fi Yohaannis warri wajjin turan sun akkuma barreessan Maarqosii fi Luqaas immoo namoota ragaa qabatamaa qaban, odeeffannoo gaarii qaban, namoota waan amanamaan irraa argamu sanarraati waraabanii yookaan gaafatanii kan barreessan jechuun hin danda'ama jechuudha. Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 51 fi 52 irratti ilaaluun hin danda'ama. Namoota 5,000 yommuu nyaachisu kan ibsu ta'e dadhabbiin bartootaas kaa'eera. Isaan wajjiniin yeroo sana ergamoota wajjin turan sanarraati Maarqos Phexros irraa odeeffatee barreessee jechuudha. Ni kan biraanii amanamummaan barreessitoota wangeelota qabatamaa taasisu burqaa seena kanneen biroo irraa argannudha. Barreessitoonni Roomaas ta'ee Yihuudoonni seenaa wangeelonni gabaasan mirkaneessaniiru. Kana jechuun waan qabatamaa irratti akka ta'e isaanis mirkaneessanii darbaniiru jechuudha. Yesus Kiristoos jiraatadhaa fi duuka buutota hedduu akka qabaachaa ture. Gooftaan Yesus Kiristoos aangoosaa jarri kun hundumti isaaniiyyuu barreessanii darbaniiru jechuudha. Egaa seenaawwan kun kanneen jechuudha. Walitti dhufeenya barsiisa hafuuraa keessattis inni barreessitoonni wangeelotaa amanamummaan gabaasa isaaniif wabii kan ta'u walitti dhufeenya barsiisa hafuuraa wajjiniin jirudha. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 31 irratti ergamichi Yohaannis akka itti aanutti caafeera. Isaan kun garuu Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amananitti amanachuu keessanis maqaa isaatti jireenya akka qabaatanitti caafamaniidha. Dubbisa kana irraa hubachuun kan dandeenyu kennaa Waaqayyo ilmaan namootaaf qopheessedha. Innis immoo karaa Yesus Kiristoositti amanuu kan argannudha. Isaan kana karaa wal fakkaatuun Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 amma 20tti jechoota jiran irraa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa kana gochuu keessatti immoo hafuura qulqulluutu nama gargaara jechuudha. Hafuura qulqulluutu nama gargaara. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti macaafota qabamanii barreessitoonni wangeelaa jechootaa fi hojii Yesuus yommuu caafan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaniiti caafamani. Qulqullaa'oon hunduu geggeessa hafuura qulqulluutiin caafamuun barsiisa cimaadha. Sababni isaas abbaan macaafa qulqulluu Waaqayyo akka ta'e waan mirkaneessuuf. Macaafa qulqulluun akkuma kitaaba tokko abbaan barbaade kan barreessu osoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii akka isaan barreeffaman macaafa qulqulluu keenyarraa ragaa baay'ee argannaa jechuudha. Namoonni 40 ol ta'an hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii akka isaan barreessan seenaan dubbata jechuudha. Haala barreeffama isaanii egaa gabaabsinee yommuu ilaallu haala of eeggannoon guuteen wangeelonni hojii namoota qofa osoo hin taane sagalee Waaqayyoo akka ta'an sababoota hedduutu nama keessatti uumamaa jechuudha. Haala barreeffama wangeelotaa waliin kan wal simu dhimmoota gaggabaabaa ilaaluun qabxii 1 2 3 ilaaluun ni danda'ama jechuudha.
jalqaba irratti wal fakkii wangeelota gidduu jiru ilaaluun lammata irratti wal fakkii kana wantoota ibsan sakatta'u sadaffaa irratti immoo yaadolee ka'an kan haala irratti immoo yaadolee ka'an kanneen haala dhugaadhaan wal simsiisuudhaan hubannoo tokko argachuudhaaf yaada qabatamaa tokko argachuudhaaf yaadawwan kana sirriitti ilaaluun baay'ee gaariidha jechuudha. Wal fakkeenyi isaanii garaagarummaan isaanii maal akka inni fakkaatu akkasitti hubachaa deemuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kanneen akkasitti ilaalaman kun yaada barreeffamoota hafuura qulqulluun keessumaa qabxiiwwan murtaa'e gara olitti ilaalee jirra. Haalli barreeffamaa maal akka fakkaatu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii akka isaan barreessan walitti dhufeenya barsiisaa hafuura qulqulluu waan jedhu ilaaleerra. Egaa yaadota haala Yesuus irratti caqafame irratti sana ilaalee jirra. Maal irratti mirkaneessummaa akka fudhate amanamummaan barreessitootaa maal akka ta'e ilaalee jirra. Ifummaadhaan akka isaan barreeffaman ilaalee jirra. Kanneen kun carraa odeeffannoo argatan odeeffannoo gaarraa akka isaan sassaaban amanamummaan akka inni barbaachisu qabxiiwwan seenaa macaafa qulqulluu seenessan keessatti kanneen kana ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kutaa jalqabaa keessatti kanadha kan nuti ilaallu. Waaqayyoo isa dhageenya nuuf haa eebbisu.